وبركاته. كم نقدرتني داوتوني ماتين يوتيوب والخبر عندي كسانو نوتي نقدر الحمد لله هذا وان تكون كبديلو في جرا حال سلبتين دابو جريداف دابو صوفتي ستبع إلى فتي كم تأكل جتنا كبديلو في جرا كاروجي تعلمنو كم أرجعتن كنا ستي أنني برتقال تأكل جتنا ستي كان أرجعتن بشاني نمبر سا أس إبلا مرتي أوكي أنا بشاني أصلا كوسة إبلا مرة كودو أنا أستي جودا إبلا مرات أتبودا كاميرا تجونا نمبري مانكيا كنا نمبر تكو إسلام تجونا يجونا Okay, sana boda sukara manka toko tugona. So idalle manka toko fi gimasha tugona manka san toko. Sana boda seru walin of na jechuudha kol fudhatu. Achi boda mo harcee sani shorba toko tugona. Harcee daku adi. Sana boda mo ege tugonin boda zayta tugona mililitera soddoma tugona jechuudha. Sana boda ege sirritti micine wal asensisne boda isa dhumarra dhadha mililitera soddoma tugone bukeessine kenna jechuudha. Okay, sana boda sirritti micine wal asensisna jechuudha akka inni laafee sirritti nutti beeksisa harkarratti yoo micinu tuqura zunuudillee akkuma argitan kanatti godhadheen jira. Sana boda eega wal asensisne qadaanne kenna daqiiqaa 45f eega kenne boda walitti deebina. Okay, sana boda daqiiqaa 45 boda walitti dachaane kun amma bukaa'ee jira. Akkaataa bukaa isaa inni nutti beeksisa akkuma agartan kana. Eega sangoone boda killee takkaa fi aannan xiqqishuu qopheessine jara waliin dhoofne kurri achi kenna jechuudha wal aseensisne. Okay, lixii kennaas keessaa hin baasnaa. Eega baasnee booda hin haphisnaa yaasnee bakka sadii adda qoodna. Eega adda qoodnee booda yaasnee lixiin akka xiqqoo haphachuu qaba waan ta'eef hin haphisnaa. Walirra gadi maraa deemnaa jechuudha. Akka roganuu godhatuu fi sheepii barbaadan fayyadamuu dandeettu inni rakkoon qabu. San booda immoo meeshaa itti hojjetannu kenna irratti ooyila xiqqoo irra buusnee irra dibneeti meeshaa san keessatti goonaa jechuudha. Meeshichatti eega goonee booda immoo daqiiqaa 15 fi itti cufnee kennaa jechuudha. Okay, daqiiqaa 15 booda kun eega kenne kuf jedhee rabbu kaa'ee jira. Amma roga itti goona jechuudha qirxii itti goona. Qirxii itti goonee eega geessineen booda killee
dura kurresanii fi aannan san akka inni bareedu irra dibnaa jechuudha. Incululuqaa like bareedina isaa baay'ee nuuf ibsaa akka babbaqaqne illee nu fayyada. Isa irra dibnaa jechuudha. Egaa kan irra dibnee booda daqiiqaa 25 hanga 30tiif ovenii keessa kennee bilchaataa jechuu baay'een turu bilchina irrattis baay'ee salphaa baay'ee mi'aa ilaalla ka booddee isaanii waan ta'u walumaan laalla. Okay, daqiiqaa 30 irra tursiisee daqiiqaa 30 isa 3 waan ta'eef osoo tokko ta'e 25 illee 20 illee hingaa jechuudha. Ibidda immoo ovenii kiyyaa 250 fi 300 gidduu isaa kaa'eeti baay'ee akka ittiin guddanne maaliif waan sirri bukaa'eef haphiidha waan ta'eef yoosuu gahaa jechuudha. Yoo laallu kun akkuma argitan kana akkana baay'ee jechuudha. Kunoo sheepii masaniin akkuma argitan keessi isaa akkuma qirxii ani itti tolfadhisanii kunoo isa kana fakkaataa jechuudha. Ho'aa waan ta'eef xiqqoo na gubeeti. Hunduu kun akkuma san jira. Mana keessanitti hojjedhaa. Laala waa beekuun nama miidhu. Itti gammadan malee ittiin qaanfatan waan ta'eef wanta kamiinuu yaalaa yaada keessan na barreessaa ka ajaa'ibaati. Kunoo bilchaatu isaa immoo kanaan hubattu jechuudha. Laal keessi isaa hin beeksisa. Keessi isaa akka argitan kana jira. Kanaaf like, share, subscribe gochuun jajjabeessaa walirraa waa barachuun dirqama waa beekuun dirqama ilma namaa irratti yoo beekanumaan badoomu yoo laalan badummaa qaba. Albeellee nan barbaachisu dura albee qopheeffadhee ture. Albeellee nan barbaachisu. Kanaaf maatii keenya ta'a warroonni haara taatanis maatii keenya ta'a yaada keessan immoo share nu godha akka wantoota biroo qabannee dhufnu immoo nu jajjabeessuun dirqama keessanii afaan keenyaan waa wal barsiisuun waa hojjechuun nurraa eegama nullee hojjechuu qabna waan ta'eef kanaaf wantoota haaraa qabannee dhufna like share subscribe gochuun nu faana ta'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.